qulqulleettiin dubaroo Maariyaam kan amanamteef Waaqaas kan deessedha. Dhala namaafis dhiifama kan kadhattudha. Cubbuu keenya akka nu dhiisuuf gara ilma kee Kiristoositti nuuf kadhadhu. Hari kan argamsiiste ifaa namni kan nu badhaaste galansiifaa ta'uu dukkana dhoksite galansiifaa ta'uu ifa nu badhaaste firee harii kan argamsiiste ifaa namni kan nu badhaaste galansiifaa ta'uu dukkana dhoksite galansiifaa ta'uu ifa nu badhaaste. Nagaasin jedhee ergamaan Gabriel nagaasin jennaa haadha Maanu'eel Soon gubateen kan baatte biddaa ifeecha namni kan kee waddaa firee harii kan argamsiiste ifaa namni kan nu badhaaste galansiifaa ta'uu dukkana dhoksite galansiifaa ta'uu ifa nu badhaaste. Ulfee baatii kan seeksa gadee dhaloonni har'aa eessaatti maddee dhugaan dhokfame kan waangeelarraa kufaanii sagadu kan tufaa kanarraa firee harii kan argamsiiste ifaa namni kan nu badhaaste galansiifaa ta'uu dukkana dhoksite galansiifaa ta'uu ifa nu badhaaste. Hafuuraan guutamtee haatiyee wannisee garaa koo dhufuun akkamiin ta'e haatiyee Yesuusee jettee dubbatte waa'ee haadhummaa ishee nuuf eessaa dhuftu hammaatte dhumashee firee harii kan argamsiiste ifaa namni kan nu badhaaste galansiifaa ta'uu dukkana dhoksite galansiifaa ta'uu ifa nu badhaaste. Suuraan Kiruubeel kan soodatanii yaaluun dandeenye gocha guugatanii Maariyaam tubaatti ilmaa isheetii uumamaan gaarraa kanaaf mijaafte firee harii kan argamsiiste ifaa namni kan nu badhaaste galansiifaa ta'uu dukkana dhoksite galansiifaa ta'uu ifa nu badhaaste firee harii kan argamsiiste ifaa namni kan nu badhaaste galansiifaa ta'uu dukkana dhoksite
ta'u ni fanuu badhaaste.